Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaallatamoo kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Oromiyaa Star hundi keessan bakka jirtan maratti nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha guyyaa irraas odeeffannoowwan garaa garaa isinitti himuuf deebi'ee dhufeen jira. Hanga xumura sagantaa kanaatti turtii nafaana taasisuudhaan odeeffannoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jecha akka tasaa obboloonni chaanaalii keenya Oromiyaa Starii faaraa taatan yookaan sabskraayibiin godhin jirtan yoo jiraattan sabskraayib gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Akkasumallee viidiyoo kana hundumti keessan laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha odeeffannoon koo guyyaa irraa kun kan irratti xiyyeeffatu dhimma galaanaa gaaromsaa irratti maaltu deemaa jira, dhimmi dubbatamaa jiru olola moo dhugaadha kan jedhu irratti odeeffannoo gama lamaaniinuu jiru qulqulleessee isiniif qabadhee dhufeen jira. Hanga xumuraatti daawwadhaa isiniin jecha odeeffannoon koo lammaffaa immoo dhimma daarekteera OMN duraanii Girmaa Guutamaa wobootti dabalameera moo hin dabalamne kan jedhu odeeffannoo addaa baay'ee nama rifaasisu qabadhee dhufeen jira. Hanga xumuraatti yoo na daawwattan odeeffannoo kana ni dhageessu jechuudha. Chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan sabskraayib godhaa, laayik gochuudhaan hiriyoota keessaniifis sheer gochuudhaan hanga xumuraatti nu hordofaa. Odeeffannoon koo itti fufaa, hanga xumuraatti hordofaa. Odeeffannoon koo kan jalqabaa dhimma galaanaa gaaromsaa irratti tibba kana wantoonni garaagaraa odeeffamaati kan isaan jiranii, keessattuu obboleessi Jaalmaroo Siisaa Dirribaa Lammeessaa waan dubbateeti jira. Kana malees namoonni garaagaraa wantoota isaan dubbatan garaagaraa qabadhee dhufeen jira jechuudha. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Egaa galaanaa gaaromsaa akkuma beekamu tibba kana koonsertii addaa magaalaa Oromiyaa xiqqoo yookaan Minisootaa keessatti Miniyaapolis keessatti qopheessee achirrattis namoonni garaagaraa argamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Akkuma viidiyoo ammaa kanarraa daawwachaa jirtan koonsertii baay'ee ho'aa ture jechuudha. Namoonni garaagaraa garuu waa'ee galaanaa gaaromsaa irratti wal qabsiisuudhaan icciitii garaagaraa dubbatamee hin dhumnetu duuba galaanaa gaaromsaa jira. Galaanaa gaaromsaa waa'ee ajjeefamuu Hacaaluu irratti icciitii baay'ee dhoksee viillaa fi wantoota garaagaraa fudhatee jechuudhaan namoonni adda addaa dubbataniiti kan isaan jiranii. Keessattuu obboleessa Jaalmaroo akkasumallee namni yeroo baay'ee taajabbii jechuudhaan wantoota garaagaraa maxxansuudhaan beekamu beekan gullummaa namni jedhamus, beekan irranaa gullummaa namni jedhamus wantoota hedduu dubbateeti kan isaan jiranii. Wantoota isaan dubbatan kana isinitti hime kallattumaan dhugaan jiru maal kan jedhu irratti yaada guduunfaa kan isinitti munitaa. Hanga xumuraatti hordofaa. Chaanaalii keenyaaf warri haaraa taatan sabskraayib, laayik gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Egaa waa'ee galaanaa gaaromsaa kana irratti obboleessi Jaalmaroo maal jedhe kan jedhu irratti odeeffannoo kan isiniif kennu ni ta'a. Obboleessi Jaalmaroo Siisaa Dirribaa Lammeessaa reeffa Hacaaluu irratti hin sirbiinaa jechuun mata duree isaa yeroo dubbatu itti aansuudhaan sabni koo akkamiin xiiqii dhabee yeroon kun silaa kan Oromoon marti wal ta'e gumaa goota isaa Hacaaluu barbaaddatu malee yeroo itti koonsertii qopheeffatee ho'ifatee sirbu miti. Ani haga ammaa gadda koollee hin fixanne, Oromoon hanga ammaa imimmaansaa hin qorre danuudha. Qeerroo fi hayyoonni siyaasa gumaa goota keenyaa barbaadaa mana hidhaa seenanii dararamaa jiru. Ani nama dararaa sana dhamdhamee ba'e keessaa isa tokko. Mee morma maaltu siif ragada osoo obbolaan kee mana hidhaatti dararamaa jiranii? Mee mudhii maaltu shaggooyyee fi bu'aa osoo Oromoon ibiddaan waxalamuu? Mee jilba gamtu geelloo siif dhaa osoo gumaa gootaa hin deebisiin? Mee akkamiin kunkummee jettaa Oromoo? I am just seriously saying it. Akkamiin rafnee bullaa, mee akkamiin dhiichifna jechuudhaan fixee. Egaa wanti kun wanta namatti argisiisu waa'ee Hacaaluu irratti wantoonni garaagaraa akka jiran, wantoota Hacaaluu wal qabatan, ajjeefama Hacaaluu wal qabatan duuba galaanaa gaaromsaa wanti akka jiru dubbataa jiru jechuudha. Namoonni kunneen keessattuu Siisaa Dirribaa Lammeessaa kanaa dubbatu yuuti malee ODM yookaanis namni beekan gullummaa irranaa jechuudhaan beekamu akkana jechuudhaan barreeffama guddaa tokko maxxanseeti kan inni ture. Maxxansi kunis olola moo dhugaadha kan jedhu dhumarratti yaada guduunfaa kan isinitti munitaa. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Galoon aartistii jabduu kutattuu hayyuu fi goota ture. Ammas akkanuma. Ammoo dhiyeenya kanaas keessumaa wareegama Hacaaluu Hundeessaas waan inni itti jiru gaarii miti. Aartist Galaanaan har'a yookaan kaleessa miti kan USA dhufee torban 3 dura gaafa
7/10/2021 yookaanis Oktoobarii 7 jechuun as galee parsentii 100 quba qaba. Maaliif akka reefu nama biyyatti dhufu waan simannaan helikoophtarii ta'ee fi naaf hin galle waloolataa qanii aagaa kaleessa baga nagaan dhufte jechuun isaa ammoo akka isaan lamaanuu ergama addaaf feetu dabareen diyaasfooraa kana burjaajessuun irraa raabbachuuf akka ergaman tikoota jajjabduu gamnee ergama walxaxaa fudhattee biyya kana dhufte ta'uu nama sammuu qara qabu qofatu bira ga'a jechuudhaan dubbateeti kan inni jiru. Egaa akka namoonni hedduun dubbataa jiranitti galaana gaaromsaa yeroo dhiyoo akka hin taane kan dhufe torbee 3 dura dhufe jechuun 100% 100 dhugaa quba qaba jechuudhaan dubbateeti kan inni jiru. Egaa yaadi guduunfaa fi dhugaam wanti kun soba kan jedhu. Egaa namoonni hedduun akkuma beekamu konsertii kana qopheessuun miira oromummaa ibsuudhaaf haa ta'uyyuu malee akkanatti walirratti duuluun kun barbaachisaa miti. Konsertiis ta'e waan fedhayyuu haa qopheessu sagalee saba isaa ta'eeti kan inni jiru Galaanaa Gaaromsaan jechuudha. Uummataaf qabsaa'aa jira. Garuma uummataaf waan jiruuf olola wayirratti ofuu fi wal nyaachuun kun nu gidduutti ba'uu qaba jechuudhaan nuuni gama Oromiyaas ta'anii yaadi guduunfaan jiru kanumaa namoonni kunneen olola walirratti oofuu hin qaban jedha gama keenyaan jechuudha. Itti aansuun dhimma Girmaa Guutamaa yookaanis daayirikteera OMN duraanii irratti waa'ee wabootti dabalamuu moo wabootti hin dabalamne kan jedhu odeeffannoo addaa qabadhee dhufeen jira. Isa kanallee hanga xumuraatti hordofaa. Egaa akkuma beektan daayirikteerri OMN duraanii ani wabootti dabalameen qabsaa jirra jechuun koomentii poostii tokko jalatti barreesseeti kan inni ture. Suuraan tibba kana baay'ee tokko immoo Girmaa Guutamaa dhugumaanitti wabootti dabalamuu isaa mul'iseeti kan inni jiru jechuudha. Egaa Girmaa Guutamaa yeroo ammaa kanatti waboo zoonii kibbaa karaa Keeniyaa jiran yookaanis Gujii keessa jiraniin wajjin lola hadhooftuu qabsaa jira jechuudha. Girmaa Guutamaa wabootti dabalameera kan jedhu dhugumadha jechuudha. Namoonni garaagaraa garuu ni sobaa suuraan isaa hin mul'anne jedhu. Suuraan isaa kun akkuma argaa jirtan qawwee baachuudhaan Girmaa Guutamaa ta'uunsaa suura kanarraa dhibbaa ni mul'ata jechuudha. Yeroo ammaa kana Girmaa Guutamaa wabootti dabalamuun isaa parsentii 100 mirkanaa'eetii jira jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa guyyaarraaf odeeffannoo isiniif qabannee dhufne kana fakkaata ture. Hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin afaana taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha yeroo biraa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti bakka jirtanitti nagaan nuuf turaa galatooma.